أجابوا رافتني. اتقى تفري. كبجة عشان من جنة ما تنكبت. أورمو. Kunis ayyaana irreechaa bara kana irratti ta'ee jira. Eebba Oromoo Karrayyuutiin jalqabna. Taalee ta'e guddadhu Oromiyaa ta'e bal'adhu Oromoo ta'e bulchi sin bulchin biyya eeg hin kennin qabadhu gurra cibraadha hayyuudha dubbadhu sabee ta'e guddadhu qabadhu. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumas hundi keessanuu laayikii godhaa gara viidiyoo. Tokkummaa keenya jedhaa tokkummaan barbaachisaadha. Viidiyoon itti aanu Galaanaa Gaaromsaa waan ajaa'ibaa. Badhaasaan qarshii lafarratti jaalala isaaf qaba barsiisa. Nama badhaasuun yoo hin oolle akkanatti badhaasu. Badhaasa addaati kun badhaasa addaa. Laala qarshii waan fakkaatu lafarratti argitanii miti laalaan waanuma ajaa'ibaati ta'e miira keessa seeneera. Deemuuf taanaan qabee deebisee kabaja akkanatti nama kabajuu namatti tola. Galaanaan waan gaarii hojjete uummata akkanatti nama badhaasu uummata akkanatti qarshii namaa kennuuf kabajaa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Waan gaarii hojjete. Kuni maalidha namoonni akkanatti raasaa rafan kun maaliidhaaf raasaa raftan sireen hin jiru moo maaliidhaan? Sireen hin jiru. Durumaayyuu ijoollee haadha jalaa baateen been irreecha kanaa fidan. Kana waan ta'eef arsiintu haga itti dhiibtu geetti haga itti dhiibdu geetti. Itti dhiibdeetu gariin gamaan baasaan. Ijoollee kanneen maaltu guuree fide dura. Amma akka waan haadhaaf abbaa irraa duutee raasaa. Kunniin garuu lubbuu ifan jira moo akkami? Naan galle ana dubbimmaan kunuuyyuu. Garii haga jiruu rabbi beeka. Lubbuudhaan bulchaadhaatti irraa dhaasanii saaraa yoo nama sittee horii barana ayyaana rafaa baranaa sanii beektaati. Algaaraa kanatti dhabamee algaa dhabaaf uummanni haadhee laabbaan akkana barsee isaanii ciisanii munuun isaaniitu. Uummanni keenya jaalala ayyaana isaatiif qabuuf akkanatti dhagaa irra ciisee dheebotee dadhabee ayyaana irreechaa bara kana kabajjee jira. Itiqaa tafarii. Jaalala isaaf qaba ilaalama. Itiqaa tafarii arganiit akkanatti jaalala qabaniif agarsiisaa fi jiru. Namoonni hedduun uffata aadaa kana Jawaar uffata kana beenu uffata eessatti Oromoo garrii janii jirti Keeniyaa keessa. Waan kana mana keessatti uffata aadaa Jawaarii fi haati manaa isaa uffatte namoota hedduu ajaa'ibsiisee wal gaafachiisee jira. Uffata naannoo eessaati uffata aadaa eessaati jedhanii namoonni hedduu gaafii kaasaa turanii jiru. TikTokiin nama hundaa wal qixxeessee wallaaltonni tokko tokko Jawaariin yeroo Oromummaa barsiisuuf dubbatan argutti jirra. Uffanni Jawaar uffate kuni kaboondareeti maali namoota jedhu jira. Uffanni kuni uffata aadaa garreeti. Garreen uummata Oromoo Harargee keessas ni jiraatu garuu heddumminaan Booranaa fi Keeniyaa keessa jiraatan. Keeniyaa keessa isaan Oromoodha. Garuu achuma keessa namoonni tokko tokko ka Oromummaa ofii hin beekne nuti Somaalii jedhee kan himatu jira. Akkuma Oromoo kutaa biraa Oromummaa ofii dhokfatee Habashaa ta'ee jiraachuu barbaadu jechuudha.
isaan namoonni tokko tokko hunda osoo hin taane warri wallaalaan eenyummaa ofiin beeknu nu Somaalee ka ofiin jedhutu jira. Jawaar kana kan godheef ummata sanitti himuudhaaf garreen Oromoodha waan jedhu irreecha irratti uffatee aadaa ofii kan garsiise. Har'a isin Jawaar Oromummaa barsiisuuf namoota gaafataa turtaniif deebii gahaa argattaniittan jedhee yaada. Deebii quubsaadha kun. Inni biraa uffata kana wanti inni uffatee fi isinis Oromoodha jedhee isaanitti himuuf. Esun bichaas gabbula achi agaru fatama. Waayya Oromoo Bakka galatoma. Bakka deebi'a. Viidiyoo kana irratti waan hedduutu jedhamaa ture, waan hedduutu dubbatamaa ture. Deebii gahaa kennee jira. Hayyee viidiyoo argaa jirtan kana namoonni hedduun naa bilbilanii keessaan tekstii awwal maan ta'ee maaltii hidhee jedhaa jiru. Viidiyoo waan akkasii fakkaatti. Dhugaa dubbachuudhaaf aan hadhaa manaa bahee gara malkaa Dhibaayyuu gara malkaa Irreechaa iddoo Irreechaa san deemee yeroo deemutti hawaasa Oromoo na argee yeroo na arga santi suuraa na wajjin ka'aa turanii anis haga danda'e isaa waliin ka'uudhaaf fedhii uummata kiyyaa guutuudhaaf yaalaa ture. Garuu fedhii uummata kiyyaa osoo hin guutii ani jidduudhaan dadhabee namoonni baay'ee na marsanii inni tokko as na harkisaa, inni tokko godna harkisaa, inni tokko as na harkisaa baay'ee rakkisaa ture dhugaan rakkisaa ture. Ummata jaalalaa isin jaaladha jedha. Yeroo nama dinqisiifannu argine karaa sirrii ta'een suuraa wajjin haa kaanu. Yeroo santii akaanii miiraan keessa jiruu fi akkaataa dadhabbina kiyyaatii fi akkaataa uummanni humna kiyyaa ol ta'anitti arganii jennaani giddugala aadaa biratti poolisoonni humni addaa Oromiyaa dhufanii uummata kaan narraa gadi isaa gannarraa gadi dhiibanii dachaadhaniini anaan ammoo as jalaa seenii warra waliin jirtu wajjin asi seenii jalaa seenii asi boqadhu bakka haga namoonni asii deemanutti gadi hin deebinii uummanni baay'ee rakkisaa jira rakkoon tokko uumamee nageenyummaa keetiif rakkisaadha naan jedhanii ana kabajaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf kabajaadhaan achi na fidanii gara galma giddu gara nagalchanii achitti jireenya adhee bahee kanaaf namoonni hedduun tokko awwalumaan ta'ee maaliif achi seenee kagarii ammoo waan ani qabameef isaa itti gooshfa jedhu jira namoonni yaada addaa ibsataa jira taateen taate kanuma galatoomaa ulfaadhas ni jedha. Akkuma namni nama dinqisiifatu nama jaalatu jirus namni nama jibbus nama miidhus jira waan ta'eef waan hedduutu dubbatamaa tureera. Viidiyoo kana irratti deebii gahaa kennee jira. Viidiyoon itti aanus viidiyoo kana fakkaatu. Jabana nyadaga. Aku kutada. Daba. Koisti. Aku kutadaga. Nagu kutada. Dabaga. Aku kutadaga. Mana gadim tanu? Bau ninjiruga. Jara. Satu bata. Halo nagadisa. Nagadisa. Amna video na kanda to kan. Nagadisa nu. Nagadisa video di kan. Meko to kolli video. Asirratti wanti beekuu qabdan jechuudha. Iddoo namni itti baay'atu, iddoo uummanni itti baay'atu, iddoo ayyaana, iddoo garaagaraa yeroo deemtan namni waan isin jaalatuuf, uummanni waan isin jaalatuuf suuraa wajjin kana jedhee isinitti fiigaa yeroo kana miidhamuu dandeettu waan ta'eef iddoo akkana kan filataa of eeggataa osoo deemtanii. ኦሮሞ ምንም እንኳ ጫና ቢደረግበት ቋንቋውንና ባህሉን ማቆየት የቻለ ህዝብ ነው። ከእናንተ አይፈልግም እሱ። ማንም ቋንቋውን አልነጠቀውም፣ አቆይቶታል በራሱ ባህል። የገዳ ስርዓትን ማንም አላፈረሰውም፣ ቆይቷል እኮ አለ። አከም በስቷል። ኦሮሞ ነኝ ብሎ የማያውቀው ሰው ሁሉ በአክስቴ፣ ባጎቴ፣ ባያቴ፣ በወንድሜ በምናምኔ እያለ አከም ይላል።
Sirriidha uummanni Oromoo uummata aadaa fi afaan isaa haga addaatitti tursiifate. Hamma fedhi miidhaa fi dhiibbaan irratti ta'us uummata aadaa fi afaan isaa hanga addaatitti tursiifachuu danda'e. Nuyi kabajaa isin hin jenne maa cinqamtu? Warra cinqamtan rakkoo nama bahee kabajuun qabnu nuyi. Kanaaf warri irreecha irratti wal falmaa ooltan adaraa keessan hojii keessan hin hiikina, hojii keessan hojjedhaa. Warri cinqamtan hin cinqaminaan uyyuu hin kabajjana. Sirriidha namoonni tokko tokko lafumaa qanii namoonni dhiphatan waan jiraniif saba akkasiirra dhalachuu koottan boona. Kan keessan ta'uu koottan boona. Isinirraa uumamuu koottan boona. Na boonsitan. Kana achi wanti hin barbaadu tokko hin jiru. Ayyaana irreechaa yeroo argu uummata koo argu caalaa wanti na boonsu hin jiru. Yeroo hundumaan isiniin boona. Saba guddaa ta'uu keessan. Saba garaa bal'atu ta'uu keessan. Saba garraamii ta'uu keessan. Saba eenyummaa isaa jaallatu ta'uu keessan. Dhagaa gubbaa bultanii. Dhagaa boraafattanii. Afaannis hin goge. Marrummaannis hin goge. Inni kaan otoo hin nyaatin. Bakka tokkotti dhuftanii akka kana naamusaan ayyaaneffattanii nagaan qe'ee keessanitti deebi'uu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Waaqayyoon nagaan qe'ee keessanitti isin deebiseef galanna ta'u. Kana caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru uummanni keenya akkanatti dadhabee dhagaa irra ciisee bulee ayyaana kana kabajjee jira. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyoo ta'anuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.